Mucaan ammaa na biratti ilaaltan kuni dhalattee qaama hundumaan fayyaa turte. Fayyaa mana gama barumsaatii dhuftee na dhukkubaa itti ciiste. Nuti gaa dhukkuba isheen dhukkufatte kun dhukkuba fooniiti seenee dhukkuba beekaan biyya lafaa fayyisuu danda'u seenee naannoo keenya kan jiru kiliinikiitti geessine. Lafa dhibee ishee waan tokko ciibsanii bira ga'uu dadhabanii fuudhii deeminaan jedhan. Mana qorichaa olaanaatti geessine, Gimbiitti geessineerraa, Naqamteetti geessineerraa, isa dhumaarratti biyyattii kana keessatti mana qorichaa beekamaa kan ta'e Tuqur Ambassaa finne. Barri isaa bara 994 ture, barri isheen itti dhukkufatte jechuudha. Fayyiti jennee guyyaa tokko yaadne jaamaa turtee kaashee ol ciniinyaadhaan miilli isheen deemu reefumatu ciisa ture. Amma gaa iji ishee jaameeraa, iji isheen arguu, miilli isheen adeemu, arrabni isheen dubbatu, nama harkaa fudhattee hin nyaattu, waan goonu yeroo wallaalaniiti karaa finyaanii siriingaatiin akka fasaashii wayii kennuuf naa godhanii karaa finyaanii sana kennaafii ture. Tuqur Ambassaa safinnutti egaa Tuqur Ambassaan bakka ishee itti nu fayyitu seenee yaadne isa dhumaa hamma manni qorichaa garaagaraa kun dhukkuba ishee kana jedhee nutti himuu hin dandeenye. Kana jedhanii namni nutti himes hin jiru. Laaboraatooriin godhuu fi waan adda addaan godhuuti. Tuqur Ambassaan immoo haadhuma isaayyuu dhiiga ishee keessaa hundumaa ilaalee fayyaadha nuun jedhe. Fayyaadha. Achitti garmalee miitanii fiddan maleessaa fayyaadha nuun jedhe. Gororri ishee ol hin deebi'u alatti gadi ba'a malee gororri sun immoo deebi'ee morma ishee jalatti hin carqiidha. Inni immoo deebi'ee raammoo yaasaa yoon irra ooshee yoon irra bushee deebi'ee raammaa waan ta'eef yeroo sanan irraa dhiqarraan xaragasii gadi. Ji'a jaha ciifte mana keessa mucaan ji'a jaha ciifte kun iji isheen ifan argi ji'a jaha ta'e kun deebi'ee ija namaa ta'a jedheen abdan. Qoonqoo isheetti biddeen hin nyaattu, nama hin beektu, nan beela hin jettu, nan dheebodha hin jettu, reeffan baadhee dugda kootti dhadhee deema. Faarsaa 116 lakkoofsa 1 hamma 14tti sagaleen tokko naa dhufe. Isa booda maalan godhee dhaqeen irratti jilbeenfadheen nan kadhadhe booyin kadhadhe sidas of hin beeku waan ta'eef yeroon kadhadhee jedhutti hafuurri ishee inni sila keessa hin jirre keessa deebi'aa dhufe. Innaa xiqsiin suni yooni hunda isaa dubbisuu dhiiseyyuu dhuma isaa 13-14 nan dubbisaa. Ani xoofoo fayyinaaf kenname ol nan fuudhaa maqaa Waaqayyoos nan waammadhaa fuula saba isaa isa hundumaa duratti wareega koo Waaqayyoof nan baasaa. Isa booda hafuurri keessa deebi'ee ishee dhumtuu irra jilbeenfadhee nan kadhadhee ganama isaa fuunee kaane fuudhaa deemaa waan jedhaniiru waan ta'eefi fudhannee kaane. Amma birrii isaanii harkatti dhumutti amma qabeenya qaban gurguranii fixanittidha kan isaan wajjin rakkatanii. Israa hunduuti inni fuudhee manatti galle. Isa manatti gallus kan hundar nama dhibu tokko mucaan kun hin galagaltu, hin dubbattu, iji isheen arguu. Dhumatti Waaqayyoo yeroo mana kootti galutti jilba kootiin kan kadhadhe maatii koo wajjin tsoomaaf sagada kamisa saayitii 12 amma 6tti tsoomaaf sagadaan hin kadhanne guyyaa tokko maal godhe Waaqayyoo sanbata guddaadha. Gaafan kaasu ani eenyuyyuu hin beeku jedhe Waaqayyo. Eenyuyyuu hin beeku. Ani ofii kootiin ani ija ishee banaa arraba ishee nan hiika miila ishee nan deemsisa jedhee natti dubbate. Gaafa sanaa sanbata guddaa ganamaa ofuma isheen kaatee arrabni koo hiikameera jettee faarfannaa faarfatte. Dhugaamatti sagalee Waaqayyoo keessatti Kiristoos akka inni nama fayyisu, akka inni du'aa kaasu, akka inni ija banu hin dubbifannaa hin beekne. Ani garuu mucaa koo irratti argee. Guyyaa isaa gaafa ga'ee haala hin beekamneen haaluma nuyi hin yaadneen guyyaa nuyi hin yaadnetti hin kaatee hin fayyitee Waaqayyo akkasittiin nama mataan ishee dhukkubsatee beekuyyuu fakkaattu yeroo laaltanii. Waaqayyo tartiiba gashee miila ishees hin deemsisee ija ishees hin banee akka godhee Waaqayyo nu argisiise. Utuu kinii tokko argatiin fayyitee mana utuu asifachi gangashinuu gaaf tokko ofa isheetiin kaatee nama waliin qaban jiru. Ofa isheen kaatee deemte, ofa isheen kaatee laalte. Haala kan agarre biyya lafaa keessatti akka ittiin mucaan nuti abdii kutannee hin guddifne seenee hin tamaarsifne seenee yaanne hin owwaallaa eeggachaa turre. Garuu akkasittiin nu fayyitee
Kunoo galanni waaqayyo guddaaf haa ta'u malee nu gudduu teessee fayyaa teessi. Waaqayyo akka inni fayyisu, akka inni jaamaa banu, akka inni gooboo qajeeshu ani gurraanin dhagaa malee duri hin beeku waan an ta'eefi waaqayyo garuu amma mana koo keessatti dinqii hojjete saba naannoo koo jiran, ollaa koo jiran, biyya koo keessa jiran baay'een waa'ee isheen kan ka'e abdii guddaa godhatanii isheen iyyuu fayyite kan jedhani namoonni baay'een yeroo hundumaa hin dubbatu. Kanaaf waaqayyo ammas dabalee namoota dhukkubsatan akka inni ittiin fayyisuu fi waaqayyo dinqii gurguddaa akka inni ittiin hojjetu nana mana waan ta'eef kanaaf waaqayyoon guddaan galateeffadha. Waaqayyo galanna ta'u daraartuun waan mucaa duutee boolla keessa geessitu ka'ee ijaajjee baay'ee nu dinqanumaan iyyuu waan jennee dubbannu yoo qabnu wanta maatiin ishees garaa kutatanii sabi hundumtuu garaa kutatee nus garaa kutannee dhuguma mucaan kun kaatee lubbuudhaan kaatee hin deemtiin jenne garuu kaatee deemtee baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee nus garaa kutannee turre maatiin ishees garaa kutatanii turanii ji'a ja'a guutuu bishaan midhaan utuu afaan isheetti hin geessin iji jaamaa badiniidha kan jedhan badinii jechuun nama du'aa jechuudha. Du'aa taatee teessee waaqayyo guyyaa isaatti mucaa kana du'a ishee dinqii hojjete. Kanaa namatu hojjete miti waaqayyotu hojjete malee. Waaqayyo dhuguma du'aa kaasaa isa gurraan dhageenye ijaan argine jechuudha. Maatii kana wajjin immoo ni hollaadha. Hollaadha baay'ee walitti dhiyaanna. Wal jaallannas abrijummaa sorkiyaa qabna. Baay'ee wal jaallanna walitti dhiyaanna. Akka maatii tokkotti waliin jiraanna isaan wajjin. Isa kana tokko daraartuun kun mucaa xinnoo mana barumsaatti jettee dhukkubfatte dhukkuba ishee beeku. Isa dhukkubfattu mucaan kun maduuti reeffaa jechuudha. Mucaa kana ol baay'ee ol fuudhu baay'ee barbaachisa. Garmalee baay'ee ulfaatti yoo nu baannu afaan ishee kanarraa ammoo baa mucaa kan abdii kutannee waan godhannee manallee qabanneerra. Mucaan kun hin duutennee abdii kutanneerra jechuudha. Waaqayyo galata argatu. Waaqayyo waan dinqii hojjete maatii kana gidduutti mucaa duutee yoo waan amtananii wanti hundumtuu qophaa'ee waaqayyo du'aa boolla kaasee mucaa kana har'a hojjettu mana isaatii godhate anaaf dinqiidha. Dinqiidha mucaan kun waan baay'ee kana jedhee dubbachuun isaanitti ulfaata. Waan mucaan kun ji'a kan isheen taate maatiin isaanis yeroo dheeraadhaaf akka kanatti baay'ee gaddan. Ollaan kun akka wannuutti halkanii guyyaarra buufannee teenye mucaa kana eegaa turre waaqayyo immoo guyyaa isaa yeroo isaa eegee mucaa kana seenaa mucaa kana jijjiiree hojjettuu mana isaatii godhachuu baay'ee nan gammada. Waaqayyo galata argatu galanni isaaf haa ta'u kan dur gurraan fagootti dhageenyu ija keenyaan agarree dhuga baatuudhaan waa'ee daraartuuf dhuga baatuudha. Borsiftanis dhuga baatuudha waa'ee daraartuu. Maatii koo irra na gargaaran immoo baay'een isaan galateeffadha. Akkasumas immoo namoota biyya mandii waldaa mandii kadhataan na danda'aa turanii waldaa mula wangeelirraa kadhataan na danda'aa turanii isaaniinis nan galateeffadha. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Deebii kadhannaa isaanii deebii mimmaan isaanii kunoo na eebba godhe. Maatii koofis eebbana godhe. Addunyaafis eebbana godhe. Dhaloota hundumaaf eebbana godhe. Hundumaaf fakkeenya guddaa godhe. Lubbuu godhu arraabbisee na kaaseera. Baay'een isaaniinis galateeffadha. Maatii koos galateeffadha. Baay'ee galatoomaan jedha.